يعني كي جمال سيدن جولي ورمون دي كسنو والله أكنو تي أكو متولوتي لقوم بوهون سوان كينيا متي ركو أما مهمتون سوان كينيا متي أما أندرو نتمبر رورو همتو في بوهو همبر عادا كينيا متي سنيزم جرا جرا مالي رورون دانغانو دربي جرا ريفي كينيا كبجا دبي جرا أكو رمو كفا ولو كفامي ولا بين سكس مجرا كاسة من ولو دا وروني يرو ما كان رشنا ما جرو تكون سكر بمانجرو والله تكون سكر بمانجرو وان غرانا مغو ريفا كسمتي ديته بنيس نياتولي نبمزي ميده تتاجرا تربل لما تربسدي كو وان غرانا مغو والله وان نمزين جلي ولي كلفهم وان نمني ولي كلفهم والله وان نمزين جلي والله لومي يا اورمو وان كن تكان غنا فلا كيسن درغا تكون غنا من كيسنغا تكون غنا نموتا ميكاتو والله نما ميكاتو چراكه بيورما کے ديمه چراكه جارتين فودا جدي منا جارته جارتي فودا سو باتي لما بعد سدي وجين هنجراتين رشنمه دوا همل دوا جرا ريفسا كبجا دبه قبرمو دومه تاجر والله اوبلين كينيا من اورمودا سبني بلات رورو ام متولوتي في متولغات دي ماجرو كنا بليز زمجتنه هلالنا نموني توكو يرو قدا ربيتين دوه فيسبوك غوتو منتسيتني فيسبوك غوتو روفتني فيسبوك غوتو asii gootanii nami kun nama jabaa nama sabaaf dhaabataa ture maal jettanii mantasitan yeroo namni rashaname moozim jettanii ilaaltan lubbuun namaa wal qixa kan rabbii fudhate kan mootummaan zaalimaa kun rashaneef sagalee ta'a hanga gaafa sinirra gooteessanii eegina gaafa dura ummanni raayyaa amma dura ummanni heebana kun dura akkanuma roorrifamee dhumeeti akira roorroon daangaatti darbeenaan oromummaa isaa dhiisee saba Tigraay jalatti bulee saba biraatti hijiraataa jira. Sabni Oromoo kun duraa sabni raayyaa saba Oromoo qulqulluu ture. Roorroon daangaatti darbeenaan kabajaa dhabee reeffisaa akka Oromoo walloo yeroo ammaa ta'u kana tahee jennaani saboo isaa ofirraa mulqee oromummaa isaa ofirraa mulqee saba biraa tahee Tigraay wajjin jiraataa jira. Garuu amma manni walloo hanga san bira gahuu gahee jira. Hanga oromummaa jibbee saba isaa jibbee ofirraa mulqate saba biraatti hijiraatu bira gahee jira. Kun hundi maali obboleeyyan dhabuudhaan fira dhabuudhaan sabni sarraa baqatuudhaan roorroon daangaa darbuudhaan ummanni Oromoo walloodhaa tokko lolamaa hin jiru. Akkuma beektan mootummaa federaalaa qofaa mika lolaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa lolaa jira. Humni faannoo lolaa jira. Liyyuu Hayileen lolaa jira. Waan beetanii walaali hamma gaxarii biyya hartummaa walloo keessaa hamma hartummaa dhufanii suuqa uummataa zarafanii fe'atanii biyya isaanii galaa jiran. Kana jechuun amma manni deengaddaa caffaa fi hartummaa fi qorii keessaa walitti qabamee mannidhaa keessaa guuramee rashaname hanga nama 30 suni hanga ammaa reeffi isaanii hin qarbamne jechuun uummanni Oromoo hundi du'eera jechuudha. So uummanni wallootis immoo reeffa akkana ajaahee bokokee aduun akkana godhe kana reeffa kana zim jettanii ilaaluu manna osoo lagni waliigale yoo dhumta hundi dhumu wayya boodu wanni kun sin balleessa wallahi ummata walloo ni balleessa cubbuu reeffa ummata kana ummata islaamaa yeroo reeffi isaanii akkana tahu yeroo nama qarbu dhabee olomaayin eessa jiru olomaayin Oromoodha eessa jiru ustaazonni eessa jiru sheekonni yeroo reeffi islaamaa kan ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaadhaa kabajaa itti uumeeti kan kalqe ilmuma namaa kana waan nama ta'e kiristaana maal hin jenne kabajaa godhee ulfina itti kennee waa hundaa oli caalchisee kalqe ilma namaa. Garuu mootummaan bilxiginnaa humni yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiru kun sirni nama nyaataa kun ilma namaatti kabajaa dhorkee reeffa isaa kabajaa dhorkee akka hin awwaalamne godhee ilmi namaa qabrii argatuun bar kabajaa tokko. Ilmi namaa qabri ma argatuun kabajaadha bar yoo qabrame kabajaa qaba. Yoo hin qabramne immoo kabajaa hin qabu ilmi namaadha jechuudha. Mootummaan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru kun sirni nama nyaataa kun akka ummanni muslimaa ummanni Oromoodhaa hin qabramne dhorkee namni 7-4 diidekee taa'aa jira. Barka biyya Suudi Arabiyaa keessatti tallaajaa taa'aa ture nu dhibaa ture bar kan ummanni keenya ummanni Oromoo ta'e ummanni Itoophiyaadhaa kan biyya Suudi Arabiyaa keessatti yoo du'e reeffa akka hin awwaalamne tallaajaa keessa taa'aa tures hanguma kana nu gubaa ture. Garuu biyya ofii keessatti lafa abbaa isaa irratti qabeenya isaa irratti qabrii dhabee yeroo ilmi namaa kanatti reeffisaa ajaa'ee bokoke
wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Ganaa reefi ummata kanaa ganaa dhiigi ummata kanaa ganaa Itoophiyaa balleessa. Kaasatan ustaazotiin biyya Itoophiyaadhaa eessa jirtu mee ustaazotiin Oromoodha. Yeroo biyyi tokko rakkate gargaarsaaf boochan. Yeroo rabbiin bonaan qabe gargaarsa ummataatiin boochan jechuun ummata kaaftanii. Garuu yeroo ummatichi dhume hoo maaliif reeffasaa kaasuus hin qabe. Osoo olomaa'in biyya Itoophiyaadhaan walii galee waan kana mootummaadhaan qabee waan kana ni kaafne jee waan kana hin dhorku. Har'a qotee bulaatti hin taphatamu yeroo kana. Qotee bulaan walloo siyaasa hin beeku. Waan dhufe ofirraa deebisuu malee siyaasa hin beeku. Kanaafuu eessa jirtu olomaa'in islaamaa amma liivii kana warri na daawwataa jirtan nama hanga ta'e hin beeku maaliif shabakaan neelaa didaa jira waan ta'eef koomentii deemu malee waa biraa argaa hin jiru warri na daawwataa jirtan please share godhaa hanga tokko namni beekamtii qabu yoo liivii kana daawwate sagaloo kiyya kana dhagahe nu faayiduun mala nuti ummata Oromoo ummata Walloo faayiduun mala ummati Oromoo illee yoo faayiduu dadhabe uummanni Oromoo rakkoo keessa hin jiru waan ta'eef nuti ummata Wallaggaatiif ummata Walloo faayiduun mala. Ummanni baateedhaa deengata akkasitti jumalaan dhume suni waa takka malee shamara takkaan ka'eeti ganda tokko guutuu keessatti gaddi gale. Hanga yoom roorrifama ummatummaan kun sabni xiqqoon ture hanga yoom humna hangana roorrifama. Maaliif obboleeyyan dhabne maaliif fira dhabne kunummaa maaf na dhiban. Warri godinarraa hanga milishaatti biyyattii Walloodha dhiiga qaqqaalii lafee jagnootaa nu jalaa galaafatee saba san fixaa ture. Har'a namni takka aangoo gubbaan jiru. Ahmada sanirraan qabeenya qaamiimwee hanga kumitee gandaatti qabeenyu har'a namni takka aangoo gubbaan jiru. Inni kun hidhamee, inni kun ari'amee, inni kun baqatee bosona keessa jira. Kana jechuun mootummaan kun sitti faayidamee sirni nafxanyaa kun sitti faayidamee si gata malee bu'aas hin qabu. Isinoo maaliif saba kanaaf hin dhaabbanne? Maaliif lubbuu tana sodaattan? Lubbuun ni du'ooti. Du'otus kunoo akkana kunoo kabajaa dhabdi. Lubbuun ilma namaa kabajaa hin qabdu. Biyya Itoophiyaa keessatti yoo du'otes qabriin argattu, yoo du'uu dhabdes kabajaa hin qabdu. Biyya Walloo kaasatan biyya Oromiyaa keessatti Walloos ta'ee biyyuma Oromoo keessatti. Har'a kan rasaasaan gubataa jiru, kan rashanamaa jiru, kan reeffi awwaala dhabee ta'aa jiru uummata Wallootiif Wallaggaa qofa. Garuu Oromoon kutaan 9 adabatee ta'aa jira. Waa'ee isaaniitis ni deebina. Har'a wallaahi waa takkanneessu dubbatuuf hin taa'eera maaliif? Namni tokko yookaan garaan gubatee waan godhabe gadi ba'ee baafata. Eenyutti baafata? Saba isaa baafata. Anis maaliin qaba isin malee jechuudha. Saba koo malee waan hin qabneef gadi ba'ee hin baafata. Garuu gadi ba'ee baafaduun kiyya kuni kan bu'aa naaf qabu yoo isin naaf dabarsitanii saba bal'aa biraan naaf geessan malee sabi ana jala jiru xiqqoodha. Ani nama barataa miti, nama siyaasaan bakka kana gahee miti, nama waan hin beekurraa uummata kiyyaafan dhaabbadha jeermataa jechuudha. Amma kaasitan ijoollee Walloodhaa amma namoota na daawwataa jiru takka takkaan argaa jira. Garuu nama sheerin goone baay'een beeka. Garuu koomentii namaa jalatti nan arga. OMN jalatti nan arga. Hayyoota Oromoo jalatti nan arga. Nuti Oromoo Walloo nama sagalee nuuf ta'u dhabne, nama nu cinaa dhaabbatu dhabne. Mee sagalee maal isin ta'a namni Rabbii keessa sodaadha. Isinuu nama sagalee isin ta'u cinaa dhaabbataa jirtanii. Isiniin kun of tuffattanii nama jalaa yaa'aa jirtanii. Namni akkamiin sagalee isin ta'a kooyi. Ofii sagalee ofii ta'urtanii ta'an jirtan. Hanga yoomi uummatummaan ijoollemti Walloo kun hanga yoom quba namatti qabna. Quba isa nu garagalu dhiifne. Hanga yoomi turaame immoo ijoollee Walloorraan dubbadda. Maal na godhanii yaani nama arrabsan malee maal na godhan daanii yoo ni dogongore na gorfatuu qabdan. Garuu hanga yoom nu hummaan ijoollummaan Walloo kunummaan warri biyya alaa jiru kun waan nurraa eeggamu godhaa jirra. Waan nurraa eeggamu godhaa jirra. Gahee keenya baataa jirra. Meetan qofa naa hima. Wallaahi nama baay'een argeera. Kan waa'ee Oromoo Walloo irraa saxara takka hin barreessine koomentii namaa jala deemee ummati Walloo dagatamneerraa Walloon akkas taaneerraa jedha. Isa yoo amma waan barreessu laalte faaxee jala deemee qorree hammaatee maaliin jedhe faaxee jala deemee ati dubrummaa qabda faaxee jala deemee hojiin isaa kana koomentii jala deemee wanni inni manxasu waa'ee faaxeetii waa'ee qorraati.
garuu koomentii hayyoota jalaatii fi koomentii miidiyaa Oromoo jalatti bahee maal jedha sagalee nuti waan jirtanii nuti nama sagalee nuti dhabne sabni Oromoo walloo rakkate maaliidha jedha. Kun dogongora obboleenkii. Na dhaggeeffadha qeerroo walloodha qeerroo qarree walloodha na dhaggeeffadha. Kaasatan warri Facebook irratti beekamtii qabnatanii odeessitan kun na dhaggeeffadha. Dura quba namatti qabuun dura quba isa isin garagale laalaa malee. Meediyaa qabdanii isin maaf saba keessanii sagalee hin taane moo hin sodaattan. Okay, jawwaalli ni jira maaliif bilbiltanii odeeffannoo fuutan uummataan hin geenyas gubbaarra maxxansanii. Fakkeenya amma hartummaan biyya guddaadha. Biyya hunda odeeffatuu hin danda'u namni tokko. Qorri biyya guddaa hunda odeeffatuu hin danda'u. Jiillee biyya guddaa hunda odeeffatuu hin danda'u. Dogoggoruun biyya guddaa, dawween biyya guddaa, baateen biyya guddaa, caffaan biyya guddaa. Kana hundarra warri Facebook fayyadamta. Gamta koomentii namaa jala deemtanii nama sagalee nu ta'u. Dhabnatanii boochan maaliif ofii keessanii bilbiltanii odeeffannoo fuutan Facebook baarratti hin maxxansin. Eenyu sodaattan? Bal lubbuu obboleen keessaniitti kan rashanamee nama awwaaluu dhabee Amaarri irra deemtee viidiyoo waraabaa jirti. Amaarri takkaa biyya walloo keessatti gaheen akkanaa nu argatee hin beeku. Uummanni walloo ajjeeseeti reeffa isaanii sawwaraa ture dura. Hoggaa bineensi nyaatu naftanyaa. Amma garuu naftanyaa dhufee reeffa keenya lafatti sawwaraa jira. Kana jechuun maali? Nutuun of xiqqeessaa jira. Nutuun of tahuu dadhabee nama jala deemaa jira. Obboleen keenya dhaggeeffadhaa. Nuhummaan kanatu of tahuu dadhabee nama jala deemaa jira. Hanga yoom OMN qofa komanna meediyaa OMN meediyaa tokko kana OMN walloo keessaa maal qaba nama eenyu sagalee kennaaf isuma komattanii nama isaa sagalee kennu gootaniiftanii hin goone takka wal beekne jechuudha. Wallahi nami hanga kan koo warra OMN irra dalaguun wal quba qabu hin jiru waliin haasaa jirra jechuudha. Kaasatan ijoollee riyaa kiyyaa nama baay'eedhaan dubbiseera jechuudha. Garuu ijoollee walloodhaa kuni bakkuma hunda yaa'anii koomentii nama xiqqoo tokko waa'ee siyaasaa barreessu jalatti sagalee uummata wallooti ta'an jirtan jedhan. Faatee jalatti immoo qorri nu miidhee ijaazaa jedhan. Kuni of tahuu dhabuudha. Wallahi kun of tahuu dhabuudha. Of tahuu jechuun maali? Dura of tuffatuu dhabuudha. Yoo of tuffatte namni si tuffata yoo ati of gatte namni si gatte. Yoo ati of jabeessite immoo irree kan kee duudhatte nama sagalee si ta'u jala yoo dabarsite yoo poostii nama tokkoo laattee zim jettee tuffattee dhiisuu dhabdee of jabeessitee wal jabeessite namni si jabeessa. Isaanis barkan sagalee itti siitaan wanni BBC gubbaan bahani yookaan Aljazeeraa dhaqanii sagalee siif hin taanii baru. Mootummaan Oromiyaa kuni BBC gubbaa Aljazeeraa gubbaarra sagalee hin taane. Yoo siitaan OMN fi bas wanni biraan jiru keelloo meediyaa fi meediyaa san malee hin jiru. Sanaji Facebook mo dhuunfaa isaaniitti sagalee isaan. Ati Facebook kan qabdu yeroo koomentii isaanii jala deemtee itti bobboochu. Bat isuma koomentii itti barreessitu santu saba keetti sagalee itti ta'uu dandeessa. Ati dhuunfaa keetiin waan hin taane maxxansitaa uummata jala deemtee immoo sagalee maal hin taane itti boocha. Uummanni walloodhaan dhugaas ni hima. Waan nurraa eeggamu baatuu qabna. Wal gurmeessinee gahee nurraa eeggamu hojjetuu qabna. Akkas deebina. Gara dhaabaa deebina immoo. Ani waa'ee dhaaba Oromoo waa'ee dhaaba shanee yookaan dhaaba waa'ee waraana bilisummaa Oromoo biyya walloo keessatti dubbadhee hin beeku. Dhaaba nuti waraana bilisummaa Oromoodhaan ni jaalannaa lubbuu keenya waliin jaalannaa dhaaba Oromooti warra qabsoo Oromoodhaa ganamaa kaasee armaan keessaa hin koman. Garuu aktiivistoota walloos haa ta'u namoonni uummata wallootti akka dhageettii qabaatu jettan yeroo waa tokko maxxansitan sheekingii godhaa yeroo dura. Zimbiloo akkuma agartaniin yookaan laayikiin argaddaa yookaan fooloon argaddatanii maxxansina. Kaasatan yeroo ammaa kana wannummaan waraana bilisummaa Oromoo jedhamu biyya walloo keessatti nuun fayyadu. An dhugaan siniif. Biyya walloo keessatti ummatummaan Oromoo walloo kun qotee bulaa miskiinni barumsa hin qabne beekumsa hin qabne kun maqaa dhaabaatiin rashanamuun faayidaa tokko nuuf hin qabu. Laayivii xiyyeetana booduuf halkaadhaa. Wallaahi si fayyaddi. Warri dhaaba waraana bilisummaa Oromootis maqaa walloo keessa biyya walloo keessatti jiraatuun isaa rakkoon qabu. Garuu warri isa jalaa waa gabaasu meediyaas ta'e jechuudha. Aktivistoos ta'e warra uummata wallootti sagalee ta'us ta'e walloo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo akka madda nageenyaa deengate doongora guddaa doongora. Akka akkasitti kana jechuun maal jechuudha? Uummata basaasu qotee bulaa basaasu jechuudha. Har'a uummanni biltiginnaa uummanni naftanyaa kun maraatee jira. Dhiiga ilmaan Oromoo walloo dhuguudhaaf jooraa jira.
dhuguudhaaf jooraa jira jechuudha. Halkanii guyyaa dhiiguma kana dhunnadee carraaqaa jira. Isin immoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo asitti injifannoo galmeesse achitti dawweetti injifannoo galmeesse baateetti injifannoo galmeesse asitti injifannoo galmeesse yeroo jettanii odeessitan kana maal godhaa jirtan? Kaabinee bakka isaan jiran himaa jirtan. Har'a waraanni bilisummaa Oromootuni nama 60-70 hin caaltu makkalaakaayaan isaan loluu dhaqu makiinaa 20 meeqa. Amma deengada uummata baateedha ganda takkatti makkalaakaaya 20 makiinaa 27 oli makkalaakaayatti dhangalaasamee uummata nagaa irratti dhukaasa banee nama meeqa kaffite makiinaa 27 oli. Kun hundi maaliin kee mucaa shamara takkatuun waraana bilisummaa Oromoo keessaa ganda sandaqe. Sababa mucaa shamara takkaatiin makiinaan 27 oli gandatti sanii dhangalaasamee uummata akkas godhe. Ammaan booda maqumaa dhaaba waraana bilisummaa Oromootiin qotee bulaan walloo dhumuu hin qabu. Kuni waan hundi keenya fudhatuu qabna. Obboleen keenya waliin gowwoomsinu. Yeroo waan akkanaa dubbanne ilmaan milishaatii fi biltiginnaa waliin jedhuu hin qabne. Har'a kan dhumaa jiru uummata qotee bulaadha. Uummata waa ta'u uummata nagahaa. Maaliif? Nama nuuf dirmatu argataa hin jirru jechuudha. Kanaaf dhaabni waraana bilisummaa Oromootis isaan yoo danda'an wal jaaranii humna isaanii jabeeffatanii biyyatti cabsanii naannoo Amaaraa jalaa nu baasuu hin danda'an. Achirratti haa hojjetanii malee immoo warri nuti immoo isaan jalaa gabaasnu waraanni bakka kanaatti hartummaatti nama ganaa booji'ee akkas godhee dawweetti maali jedhee wanni kana gabaasa Facebook gubbaatti yoo mul'ate dogongora guddaadha. Kana jechuun qotee bulaa uummata waa hin beekne uummata siyaasarraa bilisaa qalmaaf qopheessuu jechuudha. Kuni wallaahi waan sinii galuu qabudha. Amma waa'ee Oromoo bal'aatti yoo as deebine Oromoo Wallootis komadhee Oromoo bal'aa komatu hundeessu. Nuti akka Oromoo Wallootii fi akka jiraattota uummata Wallaggaatti uummata Oromoorraa waan barbaachisu argataa hin jiru. Gaafa uummanni Oromoo Walloodhaa waan nagaa hojjete uummata sashaaduu yookaan goota keenya jedhanii faarsuu qofti bu'aa hin qabu. Kan bu'aa qabu gaafa isaan rakkatan cinaa dhaabbatu. Gaafa dheengadda uummanni Amaaraadhaa waggaa tokko dura uummata Tigraayidhaa rashanee akkas godhesan ana mataa koorraan qabee viidiyoo san poosti godheen jira. Namummaan Oromoo ta'ee sooshaal miidiyaa fayyadamu namni waa san poostiin godheen hin jiru. Dhugaan sinii mali. Namummaan uummata Tigraay saniif sagalee hin ta'in hin jiru. Har'a uummati Oromoo Walloodhaa dawwee keessatti deengata nama 17 rashaname, Caffaa keessatti nama 30 bira rashaname, gara Kamisee olii gara Harbuu kanatti nama 40 rashaname, warra kanaaf namummaan sagalee ta'aa jiru. Har'a viidiyoon bahaa jira. Mani deengata Caffaatti rashaname gara Jaarraatti rashaname viidiyoon isaa beera. Garuu ani aktiivistoota Oromoo biraa nama waan samman taasise hin argine. Maaliif of hin taane saba keenya maaliif saba keenya faayyanne maaliif uummata keenya hin faayyanne maaliif nama biraa faayyanne maaliif saba biraatti sagalee taana maaliif of kana maaliif of jibbina Oromoon kan bilisoomuu danda'u kan guddatuu danda'u kan kabajamuu danda'u yoo tokko ta'e qofa yoo Walloon Yogaa rashanamu yogaa gubatu jimmi bira dhaabbate Arsiin bira dhaabbate Harargeen bira dhaabbate Baalee bira dhaabbate Shawaan bira dhaabbate Wallaggaan wal bira dhaabbate qofa kan Oromoon kabajaa argatuu danda'u malee yogaa uummanni Oromoo Walloo dhumuuf yogaa Wallaggaan dhumu inni kun jimaa qamhe inni kun buna dhuge inni kun marqaa nyaate inni kun farshoo dhuge kuni Oromoodhaa bu'aa hin qabu tokkummaan hin jiru bilisoomuufis hin jiru gabroomuudhaafis immoo Aarsaan inni kaffalu akka aarsaan Walloon kaffalaa jiru kuni takka hulaasaa irra. Kun waan hin oolle. Wanni amma Oromoo Walloo kaffalaa jiru kuni tokkoon uummata Oromoo Oromiyaa hunda bira ni gaha. Kana fudhadhaa. Waan hin oolle. Waan ooluu ka'u siimi immoo. Kanaaf warroonni Feesbuukas fayyadamaa jiru ta'ee hanga tiyootorii wal bira dhaabbannee sagalee walii ta'uun baay'ee tokko barbaachisaadha. Kaasitan ijoollee Walloodhaa akkuma isiniin jedhe koomentima shamaraa jala yaanee yookaan
waan hin taane jedhurra yookaan Oromoo biraa komaturra waan nu barbaachisu ofii keenya bahataa jirra. Waan nu barbaachisu hojjetaa jirra. Saba keenya kanaaf obboleen keenya kanaaf waan nu barbaachisu dalagaa jirra. Waan kanas xiqqoo takkatti yaaduun bareedaadha. Oromoo biraa komatuun bira. Dur nama komatuun dura ofii keenya waanti jiru kana beekuun nurra jira. Idimee wal qeequun bu'aan qabu wal beeknee waliif beeknee dalaguun baay'ee barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti. Har'a hireen nuti qabnu wanni biraan jiru kaasatan ijoolleen biyya alaa Suudi Arabiyaa akkas akkasii kuni wanni nuti saba keenyaaf godhuu dandeenyu yoo jiraate saba keenya jalaa sheer goonee sagalee waliif ta'uu qofa malee akka ummata biyya alaa hiriira baanee addunyaatti dhageeffachiisuu hin dandeenyu. Garuu yoo nuti wal jalaa sheer goone hayyoonni Oromoo argan hayyoonni Oromoodhaa immoo yoo nuti sheer wal jalaa goone sabi biraadhaa arge sabi biraa sun hayyoota biraa ga'uu danda'a. Hayyoonni Oromoodhaa immoo addunyaatti nuuf dhageessuu danda'a. Haala saniin xiqqoo takka bu'aa buusuu dandeenya. Yoo nuti yeroo akkasumatti wallaalle yoo nuti ummatuma Oromoo hayyootuma Oromoo kutaa biraa yoo nuti komanne bu'aan tokko argamu hin jiru. Ofii keenya waan agarre mantasaa sabni Oromoon biraadhaa akkamitti waan keenya nu hin mantasne yoo jenne kuni wallaaluma guddaadha. Kuni wallaaluma guddaadha. Kan nu fayyadu yoo ofii keenya dura sagalee taane saba biraa immoo wal jalaa dabarsinee sabni biraa argee nuuf tahe hin ta'a. Garuu cubbuun walloo fi wallakkaa keessatti dalagamaa jiru kuni osoo oleen buliin akka Oromoo hunda bira ga'u kana qalbii mataa kan beekadhaa rafa. Sagalee waliif ta'aaf taanu. Namni kan biyya alaa keessa deemu dalagatee of jijjiirree biyya gallee jaartii fuunee gabrummaa jalaa baana jechuudhaan. Meeqatummoo biyya ormaa nagee deemee galee fuudhee baatii takka baatii lama wajjin ta'ee rashanamaa jira. Rashanamuu qofti immoo rakkoo hin qabu. Reenfisaa kabajaa dhabee qabrii dhabee bobbokokee dhidhiitee ajaahee sabni lagni irraa wal dhowwee ta'aa jira. Kun immoo baay'inaan shabakaan hin jiru beektanii akka uummata wallootti uummata biyya kee jirutti yaada keenya ibsatuu hin dandeenye yoo bilbilaan himne malee. Garuu immoo uummatummaan Oromoo walloo kuni warrumti biyya kee jiraataa jiru kuni yoo reenfa isaa akkanatti ilaalee cubbuun uummata kanaatu ni balleessa. Maal yoo jettan cubbuu waan nama hin goone hin qabu. Rabbiin ilma namaa kabajeera. Waa hunda caalchiseera. Jaalateera. Laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim Rabbiin Qur'aana keessatti. Garuu immoo nuti immoo ilmi namaa kun reefi keenya kabajaa dhabee du'aan keenya waa akka hin malle ta'aa jira. Ummatummaan Oromoo walloo kun ka'ee yoo diroon hin dhahamin mallee xaragamee dhumuu qaba malee reenfa sana akkasitti ilaaluun sodaan makalaakaayaadhaa. Ilmi namaa akkas ta'uun sirrii miti. Wallaahi wanni kun sirrii miti. Lubbuun lama hin dootu takkuma duuti. Du'anii hobbaafatu wayyaa reenfa akkasitti arguurra. Idimee garaan gubaturra. Gaabbiin jiraaturra yoo du'an. Yoo hojii gaarii qabaata jannatuma seentaa yoo hojii gaarii hin qabaanne azaaba seentaa wama lamatti hin. Garuu biyya rakkoon guutame keessatti biyya nami kabajaan jiraatu hin dandeenye keessatti yoo jireenya barbaadan lubbuu du'a sodaatanii lubbuu duuteetu akkasitti lafa laalan kuni gaarii miti. Ustaazonni Oromoodhaa, sheekonni Oromoodhaa warri biyya kee jirtan yoo dhugaa rabbitti amantan yoo dhugaa rabbiif jecha waa dalagdan deemaati reenfa kana mootummaa qabaati kaasaa lafaa qarbaa. Ajrii qabdan jannata qabdan bu'aa isiniif qaba ummata biraas kabajaa qabdan mootummaa wal quba qabdan ustaazonni sheekonni mootummaa wal quba qabdan billahi alaykum Muhammad yangata gaafa rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalam arrabsame ummatummaan wal gurmeessee sheekonni biyya takkaa wal gurmeessee akka waan Oromummaa tan hin feene akkuma waan waraana bilisummaa Oromoo jibbee rasuulaaf tumsame akkasitti wal gurmeessee halkanii guyyaa akkas wacu suni har'a eessa jira. Rasulli Rabbi alayhi salatu wasallam bar umman nuyi bar nuyi gaafa lubbuun jiran jechuun sahaabota bira ta'anii ishtakta ikhwaanii jedhan obboleeyya kiyya na duubaan dhufaa jiru kana yaade jedhan nuyi baananii bar warra osoo nun argin lubbuun deeman kana
nuhi baana jechuudha. Wanni kiyya kana obboleen kiyya kana yaadee jedha. Ishtakta ikwaanii jedha. Obboleen kiyya kana yaadee jedha. Eenyu baanan? Sahaboota isaanii baananii bara nuhi baanan. Garuu nuti obboleeyyan isaa kuni warra rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalam nu yaade ton nu arguudhaaf. Har'a reeffi keenya kabajaa dhabee yeroo kanatti bokkokee ajaahu. Isin immoo rasuulaaf tumsitan. Billaa alaykum rasuulli akkanatti naaf tumsaa jee. Akkanatti naaf dhaabbadhaa jee. Haala kanatti sin gorse. Akkanatti qaraatanii. Mee amma paartimti sheekoolee ganda tokko akkasitti dhaabbate sun har'a eessa jirtan? Yeroo reenfi islaamaa ummanni kun dhibbatti islaama ummata islaamaa qofa walloo keessa kiristaanni hin jiru. Okay, erga rasuulaaf tumsitan alayhi salaatu wasalam nuti rasuula keenya hin jaalanne lubbuu keenya olitti jaalanne akkuma isin jaalattan. Garuu namni rasuulaaf tumsu waan rasuulli isaan jedhe waan rasuulli karaa rasuulli isa ammare waan rasuulli jibbuu qaba. Mootummaa kana osoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalam yeroo ammaa kana lubbuun jiraatanii reeffa akkana taa'u kana hin jaalatan. Reeffa akkana awaal jedhabee kabajaa dhabee akkana taa'aa jiru kana hin jaalatan. Kanaaf isinis reeffa kana jaalatuu qabdan. Wal gurmeessitanii olomaa'iin waan kana karaa kaasuu qabdan. Billaa alaykum ilaa nuti sin kabajne sin jaalanne ustaazota keenya olomaa'ii keenya. Sin jaalanne. Akkuma isin rasuula rabbii alayhi salaatu wasalam jaalatan kanatti nuti sin jaalanna. Sin kabajnas. Rasuula keenya sin jaalanna. Garuu waan sin irraa eegamu bahadha. Waan sin irraa eegamu baataan jirtan. Afaanumaan qofa rasuuluma bichaa haqaaqir godhatuun faayidaan qabu. Waan inni sidhaan barasan hojjedha. Wa'amur bil ma'ruuf wa nahya anil munkar sanni jedhasan hundumaa dalaga. Waan badaa reeffa kana deemaa kaasaati akka qarbam godhaati bakka badaatti mul'adhaati ummata keessa cinaa dhaabbadhaa sagalee taafi. Kan ustaazota Oromoo maqaa hin dha'u. Tokkoon isaanii garuu guutuma ilaallata. Walloo keessatti reeffa nama 50 oltu kaafamuu didee taa'aa jira. 7-2 ga'ee jira. Kunummaanuu sin balleessa. Wallahi sin balleessa. Wanni isin saba kanaaf hojjettan, wanni isin ummataaf hojjettan sinirraa hin qeebalu, rabbiin hin qeebalu. Maaliif hin qeeballe? Cubbuu kana argaa jirtanii, cubbuu kana dhagaa jirtanii garuu du'a sodaa dhiisaa jirtan. Amma rasuula rabbiitiif tumsitan alayhi salaatu wasalam namni isin ajjeesu hin jiru bara. Afaanumaan jettanii yaatan malee namni isin ajjeesu hin jiru. Garuu yoo ummata dhume kanaa fi miskiinota kana sagalee taatanii tumsitaniif yookaan ajjeefamtan ta'an beekamu yookaan ajjeefamtan ta'a yookaan ajjeefamtan ta'a. Ishii waan lama yookaan ajjeefamtanii yookaan ajjeefamtan. Garuu isin du'a sodaadhaan zim jettanii ummata kana laaltanii akka nama diinii islaamaa jaalatu godhattan. I don't know wanni kun faayidaa tokko hin qabu. Kan faayidaa qabu bakka islaamni miidhametti wajjin miidhama. Achi booda sabri godha. Bakka islaamni gammachuu qabutti wajjin gammada. Ani kana waan isin ustaazota Oromootiin. Ani beekumsan qabu waan ustaaza keenyatti keeku. Garuu bakka kanaatti hangana hunda wallaalaa miti. Bakka kanatti hangana hunda wallaalaa miti jechuudha. Wallahi isma dhuguma isin bakka kanatti hangana hunda wallaalaa miti. Nan dubbadha gadi bahe. Waan garaa koo keessa na jiru. Akkas. Kanaaf warrummaan saba Oromootiif dhaabbatu kun hayyootas ta'e, ustaazotas ta'e, meediyaas ta'e, sheekooles ta'e walloo fi wallaggaa cinaa dhaabbata.